keessumattuu gidiraa Kiristoosiin gaafa kaasnu eessaa eegalee eessatti akka inni xumure. Yoo xiqqaate dogoggora meeqa uumaniiru dogoggora 4 wayi uumaniiru jechuudha. Inni jalqabaa maalidhaa? Murtee xumuraniitu Kiristoosin fidan. Yihuudoonni murtii murteessuu hin danda'an. Yeroo sana bittaa Roomaa jalas waan jiraniifi erga akkas ta'ee siinis himannaa jedhanii namoonni keessatti shollokanii gara eenyu dhaqu? Gara Heroodis dhaqan. Amma akka seenaatti Yihuudoonni gaafa dhalatan daa'imman isaanii dhiiga harkatti qabatanii dhalatu jedha barruu isaanii keessatti. Dukkamoota wajjin ture yeroo gooftaan keenya giriirfamatti dukkamoonni isaa akkam turanii? Eessa turanii? Haati isaa durboo Maariyaam eessa turte? Gidiraa ilma ishee kana akkamittiin dandeesse? Inni tokko garuu qullaasaa naxalaadhaan yookaan immoo baaqeedhaan haguuggateetu duukaa deema ture jedhe Maarqos immoo asitti immoo jijjiirama kana jira jechuudha. 11 keessaatii namni 2 isa biratti hafaniiru. Caqasa kitaaba qulqulluu akka jirutti jechuudha. Asirratti dhagaa safartuun kiristinnaa jechuudha. Gidiraa keessa jiraachuu ilma ishee kana kan itti hime Saloomee akka itti caqasanni kun immoo jechuudha. Saloomeedha kan dhaqee fuudhe garuu Yohaannisidha. Boo'icha ishee kana yoo dubbifne baay'ee gaariidha. Namatti tola waan ta'eef baay'ee laphee nama cabsa waan ta'eef jechuudha. Fannoo jalatti humnaa ol boossee deeffachuu obsuu gaafa isheen dadhabdu ergamoonni dhufanii sossobanii Daawit dhufee sossobee homaa dhaga'uu hin dandeenye. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gidiraa kana fudhate gaafa jennu yookaan gidiraa kana fudhateera gaafa jennu maal jechuu keenya? Waaqni akkamittiin gidirfama? Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jettee tawaayidoon wangeelaa barsiisa. Egaa amma asuma keessatti hojii jechaadha. Keessumattuu egaa torbeen kun torbee dhukkubbiidha. Torbee dhukkubbii kana keessatti kan nuti yaadannu waa'ee gidiraa Kiristoosidha. Waa'ee gidiraa Kiristoosiin kana keessatti immoo keessumattuu immoo waa'ee moggaasa jechuun gidiraa Kiristoosiin gaafa kaasnu bu'uura kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee akkuma ture jechaadha. Eessaa garamittidha keessumattuu gidiraa Kiristoosiin gaafa kaasnu eessaa eegalee eessatti akka inni xumure ishee kana gaabsaatiin of kaasaa. Baay'ee gaariidha. Gaaffii bareedaadha kunis. Gidiraan gooftaa eessaa eegalee, yoom eegalee, eessatti xumurame, yoom xumurame kan jedhu akka gaaffii afurittidha kan ilaaluu dandeenyu jechuudha. Eessaa fi yoomessa jennamtire afaan keenyaan jechuudha. Jalqaba akkuma tuquuf yaade manni kiristaanaa torbee kana keessa gidiraa Kiristoos yaadatti gaafa jennu Kiristoos torbee kana keessa qofaa dhiphate jechaa hin jirtu kan jedhu tuqneerra. Isheen kun ijoo ta'uu qaba. Kanaaf eessaa eegalee yoom eegalee kan jedhu sanumatti nu geessaa jechuudha. Kiristoos yoom eegalee kan jedhu jeneraalii gaafa ilaallu dhaloota Beeteleemii irraati. Beeteleemitti bakka dhalate. Yoom eegale yeroo dhalate. Yeroon isaas yeroo sana bakki isaa Beeteleemiidha jechuudha. Barri isaa bara dhaloota isaa jechuudha. Baruma jalqabaa jechuudha. Kan inni eegale gidiraan isaa yookaan dhiphinni isaa ari'atamni isaa jechuudha. Dhukkubni isaa jechuudha. Kanaaf achi eegale eessatti xumurame immoo Qaraaniyooti xumurame. Yoom xumurame immoo yeroo inni fannifame innumtiyyuu afaan isaatiin raawwate jedhee yeroo inni dubbate sana jechuudha gidiraan isaa jechuudha. Kanaatiif egaan kanadha gidiraan isaa yeroo kanadha yerootti kanadha bakka kanattidha jennee specific goonee wanti nuti fudhannu hin jiru jechuudha. Yeroo hundumaadha. Garuu haa ta'u addatti immoo wanti jiru kitaabni qulqulluunis akka nuu galmeessu akkuma ammas kaasuu yaalatanii kitaabolee qulqullaa'oon hayyoonni mana kiristaanaas akka barsiisanitti jechuudha. Addatti immoo harka Yihuudotaa erga galee isa jedhu immoo kaasnee ilaaluun immoo bareedaadha jechuudha. Osoo harka Yihuudotaa hin galeen gidiraa hedduu simateera dabarseera. Garuu qabamee harka Yihuudotaa erga galee booda immoo gidiraan isaa yoom jalqabe eessaan ga'eessatti kan jedhu immoo gabaabsine yoo kaasne baay'ee gaariidha. Maaliif sababiinsa hundumtiyyuu beeka kana waan ta'eef kitaaba qulqulluu irrattis barraa'ee wangeelawwan arfan yookaan barreessitoonni wangeelaa arfan iyyuu sirriitti katabaniiru waan ta'eef kana nuu galmeessaniiru waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf wangeela Maatewos irratti wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 57 kaasnee wangeela Maatewos boqonnaa 27 hanga 66tti boqonnaa tokko guutuu jechuudha walumaa galatti boqonnaa tokko lamman isaayyuu dabalatee jechuudha 26 qaba 27 ta'ee jechuudha. Maarqosis akkuma kana boqonnaa 14 lakkoofsa 53 hanga boqonnaa 15 lakkoofsa 47tti Luqaas immoo 22 54 hanga 23 56tti Yohaannis immoo 18 13 hanga 19 42tti jechuudha. Sirriitti galmeessanii kana. Kiristoos yeroo inni qabamee kaasee maal takka isarra ga'e maal takka irratti raawwatan maal tokko ta'e ta'iiwwan jiru hunduma adeemsa jiru hunduma sirriitti galmeessaniiru. Sana namni dubbisee hiikuma barbaadaarraan kan hafe
wanti jiru achuma keessa jira jechuudha. So kanaaf gaan gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uuti dhala namaa fayyisuudhaaf jedhee biyya lafaa kana erga deddeebi'ee booda xumura isaa jala kamisa galgalaa akkuma amma kaasaa turre guyyoonni 5 hiika qabu jenneerra guyyaa roobii kana Yihuudoonni irratti mari'atanii qarshii 30 Yihuudaadhaaf kennanii irratti walii galanii qabuudhaaf sa'aatii walii beellamanii bakka walii beellamanii akka milikitallee waliif kennanii jechuudha Yihuudaan. Bakka beellameeraa fi sa'aatii beellameeraa fi yerootti kennu jechuudha. Eessaatti akka kennu yoomessaa isaa itti meera milikitallee jechuudha. Milikitallee sababiin isaa hin qabamuu fi wanna ta'eef jechuudha. Injijjiirama jalaatii mintinii ta'a wanna ta'eetii fi milikita kenneef. Milikita maal jedhu ani dhaqeen dhungadhaa jedhe qabeen barsiisaa akkam jirta jedheen hammadheen dhungadhaa sana booda isin immoo isan qabee dhungadhu sana dhuftanii qabattu jedhe milikitallee kenneera jechuudha. So bu'uura kanaatiin kamisa galgala gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos faasikaa isa kakuu moofaa akka seera Yihuudootaatti seera diiguuf hin dhufne wanna ta'eef seera sanas kabajee fi seera isa kakuu haaraa nuuf hundeessee faasikaa kakuu haaraa nuuf hundeessee irbaata jireenyaa irbaata qulqullummoo erga nuuf hundeessee booda kadhannaadhaaf gara bakka duraan itti kadhatuutti gara Geetesemaanii yookaan immoo bakka biqiltuu sanaatti deemee achitti kadhatee osoo inni jiru galgala sa'aatii 3 kamisa galgala jechuudha jimmaatatti bari'uu jechuudha. Yihuudaan loltoota sana of duuba buusee dhufee Kiristoosiin dhungatee Kiristoosiin dabarsee akka kenne kitaabni galmeessee jira. Achirraa dhagaa qabamuun isaa jechuudha. Sa'aatii sanaa kaaseeti. Amma gidiraa Kiristoos asii jalqaba jechaan jiru. Sinas waan hubachuu qabnu jechuudha. Qabamuu isaa asii ka'ee gidiraa raawwii isaatu immoo asii itti fufaa jechuudha. Ifa ba'ee jechuudha sirriitti. So achi hin qabanii Yihuudoonni erga qabanii booda eessa geessanii kan jedhu kitaaboleen galmeessaniiru mana hangafa luboota osoo hin taane hangafoota lubootaa Qayyaaffaa fi Haannaa kan jedhaman turaniiru. Maatewos mana Qayyaaffaa geesse jedha. Yohaannis immoo mana Haannaa geesse jedha. Waliin loluu yoo jedhe waliin lolu. Sababiin isaa hayyoonni walitti araarsu. Haannaa fi Qayyaaffaan soddootii turan yookaan immoo Haannaan Qayyaaffaadhaaf abbiyyuu isaa ture jedhama. Abbiyyuu jechuun kan intalatti heerumsise akka jechuutidha jechuudha. So kanaafi jalqaba lamman saayyuu ta'a. Mana Haannaas geessaniiru. Mana Haannaa gaafa geessan banagaraachillaa lubummaa seerumti achii bade. Seerumti achii bade. Akka seera akka kumuufaatti hangafni lubaa tokko osoo jiru hangafni lubaa kan biraan hin muudamu. Isumaayyuu immoo osoo muudameeyyuu immoo hidda dhalootaatiin deema malee Aroon keessaatii dhufe wanna ta'eetiif jechuudha. Leewwota keessaa hidda Arooniin deema wanna ta'eef fakkeenyaaf anamma hangafa lubaa yoo ta'e akka kumuufaatti osoo hin jiru sireeyyuun eeyyamamu akka seerichaatti. Osoo ta'eeyyuu immoo osoo hin jirutu muree dhalagootu muudama malee soddaan koo yookaan firri ta'e wayii hin muudamu. Akkuma seeraatti seeruma lama badeeraa sittiyyuu jechuudha. So kanaafi osoo Haannaan jiru Haannaa dhangafti lubaa inni hangafaa dulloomeera. Osoo inni jiru garuu Qayyaaffaan muudame. Firadha wanna ta'eef abbiyyuu waan ta'eef muudee jechuudha. Kunumtiyyuu dogoggoradha. Kanaafi halkan kana gaa isaan kana lamaan gidduu deddeebisaa bulan. Haannaa bira gaafa geessu maalan umuriidhaan hin dulloome malee lubummaanoo aangoon lubummaa tajaajila kennaa kan jiru Qayyaaffaadhaati isatti geessaa malee jedha beekaadha. Qayyaaffaatti immoo geessu. Maalan yoo hangafa lubaa ta'e umuriidhaan isatu na caalaati. Utoo hangafti jiru utoo jaarsi jiruudhaan fi waa tokko murtii fudhadhaa isatti geessaa malee jedha Qayyaaffaan immoo as immoo deebisu. Osoo akkasittiin jedhanii qorannoodhaaf olii gadi osoo bakka gidirsaa turanii jechuudha. As keessatti gaa itti tufaniiru, dhiitaniiru, kabadaniiru yeroo sana jechuudha. Waanuma hiikan qabne jechuudha jechuun sabuma tokko malee akkasumaan jechuudha badii tokko malee yakka tokko osoo hin qabaatiin saba keenyaaf gidirfamee jedhamtidha Isaayyaas badii tokko malee jechuudha. Inni garuu callisaa ture yeroo sana waan dubbanne. Maaliif callisa kan jedhu hin kaasna. Akka walii galaatti garuu adeemsa qorannoo kana keessatti adeemsa murtii Kiristoos irratti dhiyaate kana keessatti yookaan immoo shangoo Yihuudotaa kana keessatti hangafa lubootaa kana gidduutti maaltu jira kan haqatu jira moo dabatu jira hoo jenne dabatu jira guutummaan guutuutti jechuudha. Dabatu jira amma waa'ee Kiristoos qabu waa'ee waaqa fannisuu isaanii yoo dhiifne iyyuu isa achi yoo keenya iyyuu adeemsuma hojii isaanii keessatti iyyuu adeemsuma tajaajila kennuu yookaan immoo sirna bulchiinsaa isaanii keessatti iyyuu dogoggora guddaa uumaniiru. Yoo xiqqaate dogoggora meeqa uumaniiru dogoggora 4 wayii uumaniiru jechuudha. Inni jalqaba maalidhaa? Murtee xumuraniitu Kiristoos hin fidani. Amma akka seeraatti namni tokko yakka yoo hojjete yoo balleessaas qabaate dhiyeeteetu yakkisaa irratti qoratamee sana booda mari'atamee miseensi mana sana keessa jiru mari'atee irratti murtiin darbatu deemtiidha akka seeraatti. Isaan garuu kan goone Kiristoosiin roobiidha kan isaan murteessan bakka. Murteessanii already qabnee ajjeefnaanii murteessanii dhufan. Amma maqaadhumaaf fidan malee isaa jechuudha.
Wanta murtaa'etti wanta du'e tokko irratti fidanii kanaaf hin dubbanne innis kanaaf callise ko ajjeesanii fide wanna ta'eef yookaan xumuranii fide wanna ta'eef dubbates dhiisas maal gatii qabama. Kanaaf zimmi jedhe yookaan callisee jedha kitaabni qulqulluun. So kanaaf inni jalqabaa isa kanadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo mana dhuunfaatti yaa'ii taa'an. Akka seeraatti mana waajjira isaanii keessatti taa'uu qabu kan mana qulqullummaa keessattidha. Hangafa lubootaas waan ta'aniif jechuudha murtii gaafa kennanii waan sadii irratti murtii kennuu danda'u mootiin yoo balleesse namni tokko masiihidha jedhee yoo ofiin ka'ee akkasumas immoo hangafni lubaa tokko yoo balleesse taa'aniidha murtii kan isaan kennan namoonni kun jechuudha. Miseensa 72 kan qabanidha shaangoon kun jechuudha. Taa'anii murtii kana kennuu danda'u mana qulqullummaa keessatti garuu kan isaan murtii kana kennan bakka itti murtii kennan qabu jechuudha. Garuu amma achitti osoo hin taane eessatti murtii kan isaan kennan mana haanaattidha jechuudha. Mana nama dhuunfaatti mooraa mana nama dhuunfaa gara mooraa hangafa lubootaatti geessanii jedha kitaabni qulqulluun iyyuu waan ta'eef. So yakki isaanii dogoggorri isaanii inni guddaan seerri dabe yookaan immoo haqni dabe achirra jira jechuudha inni kan biraan. Inni kan biraan inni itti aanu yaa'ichumti halkan geggeeffame. Halkan geggeeffamus amma halkan qabame sa'aatii 3tti qabame gooftaanii kallattiidhumaan yaa'itti dhiyaate. Kana jechuun maal jechuudha? Mana murtii dukkanaa jedhamantii mana murtii dukkanaa gooftaan keenya akkuma mana murtii dukkanaa fuuldura kan inni dhiyaate akkuma mana murtii ifaa miti. Akka seeraatti akkuma seera Yihuudootaatti immoo guyyaan hojii guyyaadha malee halkan hojii hin hojjetamu. Murtiin isin darbuu jechuudha halkan. Isaan garuu halkan bakka miseensi guutuun hin jirretti miseensi guutummaan hin jirretti qaboo yaa'ii kan qabu barreessaan bakka hin jirretti jechuudha. Qaboo yaa'ii illee hin qabu wantichi jechuudha. Akkasumatti ofumaa iyyanii ofumaa wacanii ofumaa waliin dhahanii ofumaa himatanii ofumaa hadheessanii ofumaa ragaatti ba'anii ofumaa itti murteessan jechuudha. Kan himate isaan, kan hadheessa isaan, kan ragaatti ba'e isaan, kan murteessa isaan, kan qabee dhiyeessa isaan. Waluma walii isaanii jechuudha. So kun egaa waan dogoggoraati. Ifallee waan hin taane jechuudha. Waan ifaan illee hin geggeeffamne jechuudha. So kanaatiif dogoggoraa yookaan immoo murtichi adeemsi qorannoochaallee adeemsi murtichaallee dogoggora akka inni ta'ee asirraa ilaaluu qabna jechuudha. Inni kan biraan jala bultii ayyaanaa ture yeroon sun. Akka seera isaaniitti immoo jala bultii ayyaanaatti ta'e guyyaa ayyaanaatti murtiin hin kennamu shaangoon taa'ee waan murteessu. Dhimma ariifachiisaa akkamii yoo ta'e ayyaanni faasikaa baay'ee kabajamaadha Israa'eloota biratti waan ta'eef waan biraan inni hin ta'u jechuudha. Isaan garuu ayyaana jala yookaan immoo jala bultii ayyaanaa kanatti gooftaa qulqulluu kana dabarsanii akka isaan kennanidha jechuudha. Egaan walumaa galatti egaa Kiristoos halkan kana erga gidirfamaa tureetiin booda ganama isaa immoo ka'anii eenyuun bira geessanii Pilaaxoos. Pilaaxoos immoo kutaa biyya Yihuudaa fi Samaariyaa kan hoogganudha ture. Akka waliigalaatti Roomaa kan hoogganu Qeesaaridha. Qeesaar kan jedhamu Xibaariyoos nama jedhamu jechuudha. Xibaariyoos Qeesaar kan jedhamudha jechuudha. Boodeen kaasna dhimma irratti kaafnu waan qabnuuf jechuudha. Achi keessaa immoo kutaadhaan immoo Heeroodis fakkeenyaaf kutaa Galiilaa kutaa Arfaffaa hooggana. Inni kun immoo Pilaaxoos immoo Yihuudaa fi kutaa Yihuudaa fi Samaariyaa kan hoogganudha jechuudha. Amma gaa Qeesaariyaa bakka jedhamtu keessadha. Qeesaariin kan moggaafamte Qeesaariyaa bakka jedhamtu keessa jiraatu mootonni kun hundumtiyyuu. Garuu ayyaana kabajuudhaaf gara eessaa dhufaniiru? Gara Yerusaalem dhufanii turan. Pilaaxoosis gara Yerusaalem kan dhufeef sababa kanaafidha jechuudha. Qabanii akkasidha jedhanii inni wanta hin beekne jimaata ganama fidanii itti dhiyeessan jechuudha. Hin beeku ture inni isaaf haaraadha wantichi jechuudha. Oduu haaraadha. So itti dhiyeessanii maaliif itti dhiyeessanii bana garaachillee amma asirratti gaafa laallu Yihuudoonni qaban miti itti tufaniiru kabalaniiru. Ndaa'um Matsaaguun inni waggaa 38 dhukkubsate halkan koo Qayyaaffaa fi Haanaa fuuldurattidha kan inni kabale jechuudha. Hangafa lubootaatti akkasittiin deebistaa jedhee kan kabale isadha jechuudha Matsaaguudha jechuudha. So erga akkas godhanii maaliifidha ofii isaaniitii maaliif murtoo irratti hin fudhanne kan jedhu yoo ilaalle Yihuudoonni murtii murteessuu hin danda'an. Yeroo sana bittaa Roomaa jalas waan jiranii fi aangoo murteessuu hin kennamneef. Osoma murteessanii iyyuu isaanii waan ta'e murtoo gabaabduu murteessuu danda'u malee murtoo fannisuu murteessuu hin danda'an. Murtoo fannisuu murteessuu kan danda'u Pilaaxoosidha jechuudha. Isaan immoo Kiristoosiin immoo akka inni fannifamee du'uu barbaadu malee akka kallattii biraan akka inni du'uu hin barbaadan. Maal gochuudhaaf? Yakkamaadha, cubbamaadha, nama yakka hojjetedha jedhanii maqaa balleessuudhaaf jechuudha. Bara kakuu moofaa keessa namni yakka hojjete hin fannifama mitiire seera kakuu moofaa seera keessa deebii boqonnaa 21 irratti akka galmaa'etti jechuudha. Inni tokko yakka balleessa isa fannisuu yoo qabaate yoo fannifame mukarran buliin halkanuma sana akka awwaalamu Waaqayyo ajajeera Musee jechuudha. Seera kana yeroo jalqabaatiif hojiirra kan oolchan Fariisotadha. Yookaan immoo Fariisaawiyaan warra jennu jechuudha. Fariisaawonni waaqa lafarraa yookaan immoo yamareet amilaak waan jedhu waaqeffatu waaqa tolfamaa jechuudha. Kanaaf namni tokko yakka yoo hojjete lafarratti adabbiin fudhatu jedhanii amanu. Lafarratti yoo adabbii fudhate maal ta'a? Waaqa keenya nu jalaa xureessaa jedhu. Kanaaf fannifamuu qaba lafarraa kaffi jedhanii amanu.
Yakkamaadha waan ta'eef. Yihuudoonni egaa adeemsi kun yeroo booda Roomaa keessatti bakka fudhate waan ta'eef Yihuudoonni amma Kiristoosiin yakkamaadha, cubbamaadha jedhanii maqaa balleessuudhaaf fannifamuu qaba murtii jedhudha kan isaan barbaadan. Kanaaf immoo murtii kana immoo eenyu kennuu danda'a? Phiilaaxoos. Kanaaf Phiilaaxoos fuulduratti dhiyeessanii Phiilaaxoos isin qorate homaa garuu irraa arguu hin dandeenye jedhee ofuma isaatti akka ragaa ba'etti iyyuu jechuudha. Balleessaa irraa arguu hin dandeenye. Inni hin callisee waa hin dubbanne dhuma irratti lakkii namni kun qulqulluudha. Namni kun nama kanarraa yakka hin argine dhiisaa maaliif akkas gootu jedhee gaafa gaafatu erga akkas ta'ee siinis himannaa jedhanii namoonni keessaatti shollokanii gara eenyu dhaqu? Gara Heroodis dhaqan. Osoo Kiristoos eenyuun fuuldura jiru Phiilaaxoos fuuldura jiru namoonni muraasni walitti shushukanii yookaan walitti asaasanii Phiilaaxoos Heroodisiin bira dhaqan. Dhaqanii kunoo nurraa tasgabbeessi Phiilaaxoosiin nuyi nama yakkamaa qabannee finnee isatti dhiyeessinee jennaan nama ani masiidha ani mooticha Qeesaariif hin hoogganamu gibirri Qeesaariif hin galu jedhee nama barsiisu nama yakka hojjetu nama uummata keessatti jeequmsa kaasu qabnee isatti dhiyeessinee jennaan murtii hin kennu jedhee. Kanaaf waa tokko nuun jedhii jedhanii Heroodisitti kaasan. Heroodisii fi Phiilaaxoos immoo waliin jaallatan ture yeroo sanaa jedha seenaan. Kanaaf qo'ee wal argannaa jedhee Heroodis immoo akkamittiin akkas gootaa jedhee gara Phiilaaxoositti erga deebisee jechuudha namoota. Dhaqaatii barreessee jechuudha. Nama qabamee si bira jiru yakkamaa qabamee si bira jiru sana amma fammatti naaf ergii jedheetu bifa aariitiin dhaadannootiin itti erga. Sana booda Phiilaaxoos itti ergee jechuudha. Heroodis hin qorate Kiristoosiin. Siidha kan ani mootii ilma waaqayyooti ani mootii kan jedhee barsiisu ani masiidha kan jedhu siidha jedhee gaafa inni gaafatu hin callisee gooftaan jechuudha. Kana booda ammas irra deebi'ee gaafa inni gaafatu atumtuu jettee naan jedhee deebiseef. Waan qabatamaa dubbate soonna ta'eetiif jechuudha. So kana booda akeekkachiisa gara Phiilaaxoositti gaafa inni ergu Phiilaaxoosis hin sodaatee jechuudha amma gaa. Phiilaaxoosii wajjin walitti buusu. Phiilaaxoosiif Qeesaariin walitti buusuuf. Qeesaar biratti anneessi hadheessina gaafa isaan jedhan Phiilaaxoos hin sodaate murtii du'aa akka isaanii waan barbaadan irratti fudhataniif ofiisaatii garafee jedha Yohaannis. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 1 gaafa laallu hin garafee jedha Phiilaaxoos ofiisaatii Kiristoosiin. Kan inni garafeef maaliifi yoo ani garafe ajjeesuu dhiisuu jedheeti dhanni qajeelummaa yaadeetidha. Mana isaatti qajeelummaa yaaduusaadha. Yoo ani garafee mangadhiisaa hin ajjeefamu hin du'u jedhee yaade. Isaan garuu edayyuutti tufaa bura wanta ta'eef edayyuu reebaniiru wanta ta'eef reebichi garaffiin akka isaa hin dhageessifne waan baraniif siqaloo yookaan immoo fannisi jedhanii ma'eeyyanii jedha. Sana booda lakki nama kanarraatii ani qulqulluudhaa gaafa inni jedhu dhiigni nama kanaa isinirra gaafa jedhu dhiigni isaa bara hanga baraatti nuufi ijoollee keenya irraa yoo barbaadamu. Jedhanii dhaadatanidha. Amma akka seenaatti Yihuudoonni gaafa dhalatan daa'imman isaanii dhiiga harkatti qabatanii dhalatu jedha barruu isaanii keessatti. Amma Yihuudoonni dhala isaanii maal dhaalchisan jechuudha? Dhiiga dhaalchisanii jechuudha. So Yohaannis Phiilaaxoos dabarsee kenne sana booda egaa achi fudhatanii hamma garaa isaanii. Sayyuu immoo loltoota Yihuudii miti. Loltoota Roomaatidha kan garafee jechuudha. Kan isaa ittiin galafan immoo alangaa callisee gogaa irraa qofaa yookaan immoo waan ta'e qofaa irraa hojjetame somti. Keessi isaa sibiila irraan gogaa kan godhate irraan immoo qoraattii kan dabalan jechuudha. Marzii summii immoo kan qabu jechuudha. Lafee akka intini godhutti keessa ba'ee lafee akka tuqutti jechuudha. So kanaan galafanii hamma ibsuu yookaan immoo dubbachuun danda'amu olitti jechuudha. Kana jennee ibsuu amma hin dandeenyetti garuu amma kitaabolee qulqullaa'oon nuuf ka'an abboonni amma nuuf ka'an dubbachuu dandeenya irraan kanaaf ibsuun hamma kana garafanii jennee waan dubbachuu hin dandeenyedha. Erga garafaniitii booda akkuma 666 giriffinsaa qofaanii jechuudha. Sana booda qoraattii itti godhanii mataa isaarra godhanii fannoo hojii dhaabachisanii osoo inni kufuu osoo inni ka'uu kana hundarra immoo kan nama aarsu itti qoosuu isaaniidha jechuudha. Itti qoosu. Fakkeenyaaf namni tokko simiidhuunsaa waan biraadha. Simiidhuusaa dandamachuu dandeessa. Isa simiidhase fuuldura taa'ee gaafa inni sitti baacu yookaan immoo sitti kolfu sitti qoosu baay'ee dhaga'amaa jechuudha. So kana hundumaa keessa dabarsanii gara qaraaniiwwatti fuudhanii tulluu sanatti ol baasanii tulluu sanarratti qaraaniiwwa irratti immoo isa fannisanii sa'aatii 6 gubbaatti akka isa fannisan kitaabni qulqulluun hin ka'a gabaabumatti eessa hanga eessaatti kan jedhu waan xiqqoo ishee yookaan yoo jenne baay'ee gaariidha sa'aatii keenyaa wajjin jechuu barbaadeetanii guddaa galatooma. Baay'ee barsiisa keenya barsiistee nuuf ibsitaniitu waa'ee gidiraa gooftaa keenya Fayyisa keenya Yesuus Kiristoos gaafa dubbannu waan xumuramu miti. Dubbanne jechuun sa'aatii kanatti yeroo kanatti dubbanne kan xumurru miti jechaadha. Abboonni keenya illee barsiisa isaanii keessatti barreeffama isaanii keessatti barreessee xumuruu kan hin dandeenye ture jechaadha. Haa ta'uutii garuu ala nuuf galuuf
dhiphinni fi gidiraan gooftaa keenya eessaa eegale eessatti akka inni xumure gaabira kana fakkaata karaa bareedaa ta'e nuuf ibsitee jirtu. Egaa kanuma wajjin wal qabsiisnee wanti dagatamuu hin qabne gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gidiraa sanaan duratti duuka buutaa isaa wajjin ture. Too gidiraan sun ittiin dhufeen duratti jechaadha. Duuka buutaa wajjin ture. Yeroo gooftaan keenya gidirfamu kanatti duuka bu'uun isaa akkam turanii eessa turanii haati isaa durbaa Maariyaam eessa turte gidiraa ilma ishee kana akkamittiin dandeesse ishee kana gabaabsina nuuf ibsu. Eshi baay'ee gaariidha. Gaaffii murteessaadha. Gaaffii qabudha. Namni kamiyyuu beekuu danda'u qabudha. Kan duuka bu'oota amma gaaffiin kun kan duuka bu'ootaas kan Maariyaamiis hin qabata waan ta'eef kan duuka bu'oota kitaaba qulqulluu irrattis achuma irratti barraa'eera waan ta'eef ifadha. Kanaa dhageenya qulqulleetti dubroo Maariyaam xiqqoo kitaabolee kan biraa rifeer gochuus waan gaafatuu fi namoonni beekuu qabu jedhee waan hin amanuuf anis tuquun yaala amma Waaqayyo na gargaaretti jechuudha. Egaan eessa turanii duuka bu'oonni akkam ta'anii eessa dhaqanii kan jedhu gabaabsinee gaafa keenyu hin baqatan. Achii tamsa'anii gabaabsinee gaafa keenyu jechuudha. Hin baqatanii achii tamsa'anii maal jedhaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ofuma isaatii jechuudha dursee waan dubbate qaba. Osoo hin qabamin dura waan isaaniin jedhe qaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 26 lakkoofsa Wangeela Maatewos dhiifama boqonnaa 26 lakkoofsa 31 irratti maal jedhaa Iyyasuusis akkas isaaniin jedheeni jedha. Halkan sana hundumti keessan iyyuu natti gufattu jedheeni. Halkanitti sana hundumti keessan iyyuu natti gufattu jedheeni. Tikseenis ni rukutama. Tikseen an rukuta. Hoolonnis immoo gargar tamsa'u jedhamee barreeffameeraati jedhee abbaan keenya raajichi Zakkaariyaas raajii isaa boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti kan inni raajee ture caqaseetu Zakkaariyaas irratti maal jedha? Eegduu rukutii sana booda hoolonni immoo hatamsa'anii jedheetu raajii dubbatamee jira. Kanaaf tikseen Kiristoosidha. Hoolota kan jedhaman immoo duuka bu'ootadha. Akkas jedhamee caafameera waan ta'eef halkan sana yeroo ani qabamu, yeroo ani rukutamu, yeroo ani qabamu harka Yihuudootaa galu hin tamsaatu gargar babbaddu na baqattu jedheetu dubbateefi ture jechuudha. Indaa'um Phexros eenyullee yoo si gane ani sin galu jedhee kan inni dubbate iddoo kanattidha jechuudha. Eenyullee yoo si dhiisee deeme, eenyullee yoo si baqate ani garuu sin baqadhu si dhiisee hin deemu jedhee kan inni dubbate iddoo kanatti jechuudha. Egaan bu'uura kanaan gaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos bakka biqiltuu yookaan immoo Geetesemaanii bakka jedhamtu sanatti yommuu inni qabame yommuu Yihuudoonni dhufan yookaan loltoonni Yihuudootaa dhufanii isa qabanitti duuka bu'oonni gargar tatamsa'anii yookaan immoo hin baqatan. Indaa'um inni iyyuu maal jedheera? Gaafa isaanii itti adeemanii qabuudhaaf dhaqan eenyuun barbaaddu jedhanii eenyuun barbaaddu? Kiristoos hin barbaaddu? Anadha inni kottaa anaan qaba. Warra kana garuu dhiisaa jedhe. Kanaaf Kiristoosin gaafa isaan qaban warra sanatti hin buune waan ta'eef isaan hin badanii jechuudha. Maal jedhaa Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 56 irratti Maatewosii fi Luqaasii Maatewosii fi Maarqoos bifa tokkoon kaa'anii caqasa kana jechuudha. Luqaasii fi Yohaannis immoo haala tokkoon ibsanii lamman isaanii iyyuu jechuudha waliin lolu wantichi. Maal jedhaa garuu jedheen gooftaan kanaan dura yeroon isinii wajjiniin ture mana qulqullummaa keessatti si'a meeqan barsiisaa ture isin gidduun deddeebi'aa ture yeroo sana maaliif nan qabne amma garuu kan isin qabdaniif kan barreeffame akka raawwatamuufidha. Eeyyama kootiin na qabaa jirtudha. Fedhii kootiin na qabaa jirtudha. Kan barreeffame raawwatamaa jiraadha malee utuu fedhii dandeettii keessaniin ta'imma kanaan dura na qabduudha. Booda irraa sitti dhufuu dandeenya waan ta'eef kana jechuudha. Erga jedheeniiti booda kun akka raawwatamuuf jedhe yeroo sanas duuka bu'oonni hundumtiyyuu gataniitu badanii yookaan baqatanii jedha. Isa dhiisanii baqatanii jedha. Amma hundumtuu jedhe asitti Maatewos. Maarqosis akkasuma maal jedhaa? Hundumtuu dhiisanii baqatanii jedhe Maarqosis jechuudha. Inni tokko garuu qullaasaa naxalaadhaan yookaan immoo baaqeedhaan haguuggateetu duukaa deema ture jedhe Maarqos immoo asitti immoo jijjiirama kana jira jechuudha. Amma gaa hundumtuu erga jedhee Maatewos hundumtuu jedhe Maarqosis immoo hundumtuu jedhee ga'e immoo namni tokko immoo duukaa deemaa jedhe. Maaliif akkas jedhe? Hundumtuu kan jedhameef irra caalmaan waan badaniif malee namni gooftaa biratti hafe immoo jira duuka bu'oota keessaa immoo jechuudha. Hundumtuu kan jedhame yoo xiqqaate duuka bu'oota 11 keessaa duuka bu'oota 11 keessaati duuka bu'oota 9 biratti hafe. Sagaltu baqatee badee jechuudha. Fakkeenyaaf 12 turan miti 12 keessaa Yihuudaan galgaluma irbaata qulqulluu irratti kan inni adda ba'e. Kanaaf irra kaa'aman. Iddoo sanatti duuka bu'oota 11 jiru jenna. 11 keessaati namni 2 isa biratti hafaniiru. Caqasa kitaaba qulqulluu akka jirutti jechuudha.
nama 9tu baqatee bade. Kanaaf hundumtuu jedhe baay'inaan waan caalu harka caalu waan baqatanii. Kanaafidha jechuudha. Egaan inni Maarqos immoo irqaanuun bana xalaa yashaffane yookaan immoo qullaa isaa muna xalaadhaan yookaan baaqeedhaan kan guugee tokko immoo dargaggeessa tokko immoo bira ture innis duukaa deemaa ture kan jedhe immoo eenyudha kan jedhu immoo isa kana Luqaasii fi Yohaannis immoo ifa godhanii ka'anii jechuudha. Luqaas immoo maal jedhaa? Qabanis gara mana hangafa lubootaatti yookaan immoo mooraa sanaatti fudhatanii galanii jedhe. Phexrosis irraa fagaateetu duukaa deema ture jedhe. Ammasitti inni qullaa isaa guuggatee deemaa ture sun eenyu ta'aa jira jechuudha? Phexros ta'eera jechuudha. Yohaannis immoo akkas jedhe ifa godhee kaa'e inni immoo Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 15 hanga 18tti immoo jechuudha. Simi'oon Phexrosii fi jedhe. Simi'oon Phexrosis duuka bu'aan inni kan biraanis jedhe. Duuka bu'aan inni kan biraa jedhe kan inni caqasu ofiisaati. Maqaa isaa yeroo baay'ee kasoomina yookaan immoo gad of qabummaadhaaf waan ta'eef Yohaannis jechuudha. Duuka bu'aa inni kan biraanis Yesuusin duukaa bu'anii jedhe. Hamma eessaatti hamma mana mooraa hangafa lubootaa sanatti. Hanga achitti erga deemanii booda itti fufee maal jedha Yohaannis? Mooraa bira erga gaanii Phexros alatti hafe. Yohaannis garuu duuka bu'aa inni kan biraan sun jedhe. Duuka bu'aa inni kan biraan hangafa lubootaa wajjin wal beekuuf mooraa keessa ol seene. Inni eenyudha? Yohaannis jechuudha. Sana booda gibbii kan eegdu yookaan mooraa kan eegdu Phexrosin akka isheen ol galchituuf itti mee jedha. Sana booda ol galchite Phexros abidda bira taa'ee abidda ho'ifachuutti kenni kun seenaan isaa kan biraa oonateef bal'aa isaa keessa hin gallu hamma sanaatti duukaa tureera Phexrosis jechuudha. Sana booda garuu hanga mooraa sanaatti erga deeme boodadha Phexros immoo kan inni shakkii keessa yookaan immoo galinsa keessa gale. Sana darbee yaa itti duukaa hin dhiyaanne yookaan immoo addabaabaayii bakka firdii sanaatti duukaa hin dhiyaanne. Hanga bakka firdiitti kan duukaa ol seene hanga golaatti kan duukaa ol seene eenyu qofaadha? Yohaannis qofaadha jechuudha. Phexros amma warra sagalii bakkeematti gannanii iddoo manni qabametti Phexros hanga gibbiitti duukaa deeme. Yohaannis immoo hanga dhumaatti Kiristinnaa tartiiba sadii kana jiru jechuudha. Warri tasuma baqatan jiru, warri xiqqoo adeemanii jiru, warri amma dhumaatti immoo deemanis immoo jiru Kiristinnaa keessatti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hamma sanaatti duukaa adeemanii jechuudha. Amma gaa kun maal nu agarsiisa? Asirratti dhagaa safartuun Kiristinnaa jechuudha. Safartuun Kiristinnaa iddoo kanattidha. Madaalli Kiristinnaa jechuudha. Kiristinnaan kan madaalamu eenyuyyuu kiristaana dhagaafa ofiin jedhu Kiristinnaan isaa kan inni madaalamu guyyaa gidiraa kanarrattidha. Guyyaa gidiraa sababa Kiristinnaatiin gidiraan gaafa natti dhufu sababaan maqaa Kiristoosii waamuuf dhiphinni gaafa natti dhufu nan dhaabadhaa wayi. Dhugumaan maqaa Kiristoos jedhu kana qabadhee amantaa Kiristinnaa jedhamtu kana qabadhee nan dhaabadhaa wayi kan jedhu isa kanadha jechuudha. Duuka bu'oonni isa kanadha kan isaanii ta'an waan ta'eef maal jedha abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaasaa Filiphisiyoosiif ergee boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irratti Kiristoositti amanuu keessaniifis dhiphina akka simattaniif yookaan gidira akka simattaniifis waamamtani malee amanuma qofaadhaaf yookaan Kiristoosumatti amanuu qofaadhaaf hin waamamne jedha. Bakka kiristaanni bakka akkasumatti amanee maqaa amanaa kiristaana jedhamu qofaadhaan deddeebi'uudhaaf hin waamamne. Sababa Kiristinnaatiin gidiraa nutti dhufuufis, sababa Kiristinnaatiin ari'atama nutti dhufuufis, sababa Kiristinnaatiin du'a nutti dhufu hundumaa simachuudhaaf illee waamamne irraa jechuudha. So isa kana duuka bu'oota irraati ni baranna jechuudha. Kanaaf duuka bu'oonni haala kana keessa turanii jechuudha. Gabaabsinee kan duuka bu'oota gaafa ilaallu kitaabni qulqulluunis hin caqasa waan ta'eef achirraa dubbisuu hin danda'ama. Gara kan haadha keenyaatti gaafa dhufnu qulqulleettii dubree Maariyaamiin eessa turte? Gidiraa ilma ishee akkamiin dabarsite kan jedhu eessa turte kan jedhu irratti yaadonni adda addaa jiru. Yaadonni adda addaa jiru. Kitaaboleen adda addaa yaadonni adda addaa kaasu. Fakkeenyaaf kitaabuma dhukkubbiiwwanii Matsaafa Gibra Himaamaa kan jennu mana kiristiyaanaa keenya keessatti torbee kana keessa kan dubbifamu jechuudha. Irraa guyyaa gaafa jimaataa sa'aatii 6 irratti kutaa dubbifamu irratti waan tokko hintii wayii yookaan fincii wayii fuula wayii nuu kennu agarsiistuu wayii kan nuuf kennu qabaa jechuudha. Maal jedhaa? Erga gooftaan fannifamee booda Yohaannis akka dhaqee fidetti caqasa. Already hin turre jechuudha yeroo inni qabames hin agarre isheen yeroo inni murtiidhaaf dhaabbataa tures yeroo inni hangafa lubootaa fuuldurattis Philaaxoos fuuldurattis yeroo inni dhiyeeffamaa ture yeroo inni garafamaa ture yeroo inni tuttufamaa ture yeroo inni fannifame hin agarre isheen. Kana hundumaayyuu jechuudha akka kitaabni kun nuu kaa'utti jechuudha. Erga inni fannifameetii booda Yohaannis dhaqee fidee eessaa fuudhe kan jedhu garuu eessaa akka inni fide garuu bakka isheen jirtu jedhan daa'u. Bakka isheen jirtu dhaqee fide malee jedha malee bakka kanaa jedhee hin qabu kitaabni kun jechuudha. Kanaaf walumaa galatti asirraa kan nuti argannu akka isheen hin agarredha akka isheen biran turredha gabaabaadhumatti jechuudha. Haa ta'u garuu amma immoo kitaaba nuti mana amantaa keenya kitaaba Riixuu Hayimaanoot jedhamu tokko immoo jira. Kitaaba Riixuu Hayimaanoot jedhamu irratti immoo yaaduma kana deeggara innis yaaduma kana kan deeggaru ta'ee garuu maal jedhaa akka isheen achi hin turre in ibsaa. Sana booda garuu qabamuu ilma ishee yookaan immoo gidiraa keessa jiraachuu ilma ishee kana kan itti Saloomee akka ta'etti
caqasanni kun immoo jechuudha. Saloomeedha. Kan dhaqee fuudhe garuu Yohaannisidha. Akkamittiinidha Saloomeen akkamittiin itti himte kan jedhu እንዳውም boo'icha isheen boossee wajjiniin ka'a kitaabni kun immoo jechuudha. Maal jedhaa boo'icha ishee kana yoo dubbifne baay'ee gaariidha. Namatti tola waan ta'eef baay'ee laphee nama cabsa waan ta'eef jechuudha. Akkana jedheetu akkana jettee boossee jedha battala qabamuu ilma ishee Saloomee irraa dhageessettis jechuudha. Yaa mucaa koo sababiin gadda kootii Saloomeedha. Kan natti himee jechuudha akka jechuuti. Hin dhaga'uun ture fuuldura warra kanaas jal'oota kanaas dhufee dhaabbadhu yuun ture gidiraa keessa dhufee yuun arguun ture sababa gadda kootii kan ta'e gadda kun akkanatti dhaga'amu kan ta'e Saloomeedha sababa gadda kootii kan natti hime isheedha jechuu isheeti. Saloomeedha. Yaa mucaa koo yeroo isaan dirree murtiirra si dhaaban ani hin agarre. Ani mana Yohaannisin ture. Laasitti immoo mana Yohaannis akka turte caqasaa jechuudha. Ani mana Yohaannisin ture. Yaa mucaa koo kutaa biyya Naazireet kan taate Galiilaa keessatti gammachuu dhaloota keetiin dhaga'ee ture. Eenyurraa? Gabri'eelirraa. Gabri'eelin ilma ni deessa jedhee gammachuu itti himteera yeroo sana. Kutaa biyya Naazireet kan taate Galiilaa keessatti gammachuu da'umsaa, gammachuu dhalachuu keetiin dhaga'ee ture. Yeroon mana Yoosef jirutti gammachuu dhaloota keetiin dhaga'ee ture. Yerusaalemitti immoo gadda du'a keetiitu natti himame. Yeroo mana Yoosef ture barumsa keessa akka dammaa mi'aawu barumsa keessa jireenya namaa jijjiiru sanatu dhufee gurra koo dhaga'amaa ture namoonni dhufa inatti himaa turanidha. Amma mana Yoosef mana Yohaannis bakka hin jirutti immoo oduu gadda keetu oduu du'a keetu dhufee na qaqqabee jetteetu akka isheen boosse isa kana jechuudha. Itti fuftee maal jettee yaa mucaa koo anoo keessa kootti nan gammadan ture. Maaliif gammaddii? Ayyaanni Faasikaa fuuldura jira. Kabajuudhaaf qophaa'aa jirti isheen mana keessaati jechuudha. Waggaa waggaadhaan ayyaana Faasikaa ilma ishee wajjiniin Yerusaalemiin deemtee kabajaa akka isheen turte kitaabni qulqulluunis ragaa ba'aa waan ta'eef jechuudha. Amma gaa anoo mana keessaa nan gammadan ture. Ayyaanni Faasikaa naaf ga'eera. Ayyaana Faasikaa ilma koo wajjiniin nan dabarsa. Ilma koo wajjiniin ol baaniin kabajaa. Ayyaanni Faasikaa naa dhufeera jedheen waggaa eeggadheen nan gammadan ture. Gammadaan jiran ture. Haa ta'u garuu yaa mucaa koo gammachuun koo gara gaddaatti. Kolfi koos gara boo'ichaatti. Faasikaan koos gara dhiphinaatti jijjiirame jetteetu xuruurfattee boossee jedha yeroo dhageesse sanaa jechuudha. Erga akkas jettee boosseetiin booda duuka bu'oota keessaa gara iddoo inni jirutti nama isa geessummoo barbaadde. Iyyafatte. Sana booda namni hundumtuu hin jiru. Phexrosin gaafannaan Phexros amma gibbiitti duukaa tureera garuu hin gane jedhan. Warra kan tokko tokkoon Maatiyoosin gaafannaan inni immoo qaraxa yeroo kutaa ture duraan yeroo Leewwii ture maqaan isaa yeroo sana dogoggoraan yookaan immoo saamaa tureera qaraxa seeraan alaa fudhataa waan tureef yoo Yihuudoota kanatti ba'ee saba sanaatiif na qabatu jedhee yeroo suma badee. Filiphoosin gaafannaan innis naxalaa isaa ugatee badee jedhame hundumtu tokko tokkoon bade. Dhuma irratti eenyuun argatte Yohaannis. Hanga qaraaniiwwatti kan isa duukaa deeme akka isa ta'e dhageesse. Sana booda Yohaannisiin ergisiistee waamsifattee jedha kitaabni kun akka gabaasutti jechuudha. Yohaannis dhufee gara qaraaniiwwatti ishee geessee qaraaniiwwoo geessee hin dhiphattee hin boossee yaa'u kana jennee dubbachuu hin dandeenyu gaa. Boo'icha ilma tokkicha qabdi yaa'u ndaa'um kitaabni qulqulluun gaafa waliin kitaaboleen mana amantaa keenya gaafa waliin qabsiisanii Yaa'ikoobii wajjiniin waliin qabsiisu Raa'elii wajjiniin waliin qabsiisu jechuudha. Boo'icha Yaa'ikoob boo'ee boo'icha Raa'el boosse. Yaa'ikoob mucaa isaa Yoosefiif akkamitti akka inni boo'e yeroo bineensa nyaate jedhamee wayyaasaa fidanii wayyaasaa malee hin agarre nyaatamuusaa dhiiga hoolaati kan inni boo'e isheen garuu dhiiga ilma ishee argaa jirti. Yeroo inni qabame argaa jirti, yeroo inni fannifame argaa jirti, akkamittiin hin boossuree jedheetu kitaabni mana kiristaanaa keenya bifa nama gaddisuu fi bifa baay'ee namatti dhaga'amuun caqasaa jechuudha. So baay'ee hin boosse indiraawum akka kanadha jennee ibsuudhaaf haala ulfaatuunidha jechuudha kan isheen boosse, kan isheen dhiphatte, kan isheen gidirfamte jechuudha. Haa ta'u garuu akkuma amma kaasne egaa Simi'oon jaarsichi maal jedhee yeroo isheen mucaa kana fudhattee guyyaa 8ffaatti gara mana qulqullummaatti geessitee jechuudha. Simi'oon waan raajeef qaba mitiire. Mucaa kanatti namni hedduun hin gufata. Namni hedduun itti gufata. Namni hedduun immoo ittiin dhaabbata. Ittiin jireenya argata. Jedhee raajii dubbate. Siin immoo sababu mucaa kanarraan kan ka'e gaddi akka billaa sirratti darba. Jedheenii raajeef ture. Kun hundumti irratti raawwate jechuudha guyyaa kana. Kun hundumti irratti raawwate. Isheen iyyuu gaddoota ishee gooftaan keenya sababa kootiin kan ka'e gaddoota sitti dhaga'aman keessaa kanatti gaddise keessaa jennaaniin 5 caqasteef inni jalqabaa. Simi'oon raajiironni raajedha. Inni lammaffaan mana qulqullummaa keessatti barbaade yeroon si dhabedha. Inni sadaffaan Yihuudoonni qabanii Phiilaaxoos fuuldura gaafa si dhaabanidha. Inni arfaffaan qaraanii irratti qullaa kee gaafa san si fannisanidha. Inni shanaffaan immoo Yoosefiif Niqoodimoos
kafananii gara awwaalchaatti gaafa isaan si geessan kana shanidha jechuudha. So gaddi ishee baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Ndaa'uun kitaabumti Gibra Himaamaatii kan jennu yookaan immoo gocha sirna torbee dhukkubbii kanaa kan dubbifnu mana kiristaanaa keenya keessatti maal jedhaa? Fannoo jalatti humnaa ol boossee deeffachuu obsuu gaafa isheen dadhabdu ergamoonni dhufanii sossobanii Daawit dhufee sossobee homaa dhaga'uu hin dandeenye. Homaa dhaga'uu hin dandeenye bakka seenaa ilma ishee kaastee gaafa isheen boossu fudhattee Gibxitti yookaan immoo Misiritti ari'atamuu ishee kaastee gaafa isheen humnaa ol boossee keessa deebi'uu dadhabdu Ndaa'uun maal jedhaa? Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhee ishee ilaaleetu ilmaan ishee gadda ishee sana waan hubatee fi hamma kana dhangala'uu dhiiga koo agarte kan akkas taate yeroo lubbuun koo na keessaa ba'uu fi yeroo cinaachi koo raamamu yoo agarte immoo na jalaatii duutii foon ishee lubbuu ishee na jala adda ba'a jedheetu Yohaannisiin elaa kunoo haadha kee jedheeni isheedhaan immoo elaa kunoo mucaa kee jedheeni. Yeroo sanaa kaasee bartuuni fudhatee mana isaatti galee jedha. Asirraa wanti nuti hubachuu dandeenyu maaltu jira? Amma isheen bakka nama hin qabu. Isheen inni gooftaan nama achirraallee buusuu hin qabu. Nama dhabee fira dhabee jettee yeroo isheen boossutti gooftaan keenya kana nama kenneef jechuudha isheedhaaf. Osoo inni lubbuunsaaf adda hin ba'iin foonsaarraa adda hin ba'iin akkasumas osoo cinaachisaa hin waraanamiin kan isheen eessa deemte jechuudha mana Yohaannis hin deemte. Yohaannis kan inni fuudhee manatti gala. Sababiinsaa yeroo lubbuunsaaf foonsaarraa adda baatu argu akka isheen hin argine waan barbaadeef gooftaan jechuudha. Inni ulfaata waan ta'eetiif jechuudha. Itti cima waan ta'eetiif jechuudha. So fudhatee mana isaatti galee jedha. Erga manatti galeetiin boodas immoo baay'ee dadhabde bakka hin taa'u jettee jennaan fuudhee deebi'e immoo jedha ammas kitaabni kun jechuudha. Fuudhee gara Qaraaniyooti gaafa deebi'u raajiiwwan gurguddoon sun raawwatamaniiru. Raajiiwwan torban sun jechuudha. Aduun dukkanoofteetti wanti hundumtuu tatta'e bakka urjiin harcaateetti jiini dhiiga uffatteetti maqaabiriin yookaan awwaalchi banamaniiru maggaarrajaan mana qulqullummaa yookaan golgi mana qulqullummaa tarsa'eera. Kana hundumtiyyuu ta'ee agartee sana booda gaafa itti siqaan lubbuunsaa foonsaa adda baateetti jechuudha. Qulqulluun foonsaa kabajamaan foonsaa qulqulluu lubbuusaarraa adda baateetti. Sana booda itti siqteetu Yohaannis dhuguma hin du'ee jettee gaafa isheen gaafattu eeyyee dhuguma hin du'ee jedheen Yohaannis jedha. Sana booda baay'ee gaddisee achii booda immoo ammas fuudhee manatti galee ishee manaan ga'e immoo Yohaannis deebi'ee ammas Niqoodimoosii fi Yoosef Phiilaaxoosiin fuulduratti dhiyaatanii Niqoodimoos banagaraachillee baay'ee nama seenaa guddaa qabudha. Halkaniin dhufee barate gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos maal jedha wangeelaa Maatewos boqonnaa 10:27 irratti waanan halkaniin isinitti himu yookaan immoo waanan dukkanaan isin barsiisu isin immoo ifaan dubbadhaa. Bacallamaa የምነግራችሁን በብርሃን ተናገሩ waanan dukkanaan isinitti dubbadhu isin immoo ifaan dubbadhaa jedha. Niqoodimoos halkaniin barate dukkanaan gooftaarraa jechuudha. Isa kana ifatti raagessee jechuudha. Kiristoosiin dhaqee Phiilaaxoosiin fuuldura dhaabbatee naa kenni jedhee Yoosef nama Arimaatiyaas wajjiniin foonii Kiristoosiin Qaraaniyoo irraa buusee yookaan immoo fannoo irraa buusee akka awwaalee kitaabni qulqulluunis nutti hima. Haati keenya qulqulleettiin dubaroon Maariyaamiin yeroo sanaa kaasteellee akka isheen gaddaan jiraataa turte yeroo yerootti gara Qaraaniyootti deebitee boo'a akka isheen turte dhiphacha akka isheen turte gidirfama akka isheen turte waa'ee dhimma isheetiif jechuudha. Guyyoota sana sadan immoo ishees ta'ee Yohaannisis nyaata akka isaan hin qammasne guyyaa sadiif jechuudha. Hin ka'aa jedhanii abdiidhaan waan eeganiif hamma inni ka'utti nyaata hin qammasnu jedhanii akka isaan turan kitaaboleen manaa keenya ragaa nuuf ba'u jechuudha. Gabaabinumaanii waa'een haadha keenyaa immoo isa kana fakkaata. Eessa turte akkamittiin dabarsite kan jedhu akkamittiin eessa turte kan jedhu kitaaboleen akka kanatti kallattii nuuf kennu akkamiin dabarsite kan jedhu garuu akka nama dubbadhe kana qofaatti dabarsite miti gabaabaadhumatti. Akka kanadha jennee ibsuu haala hin dandeenyeen olitti dabarsite waan ta'eetiif gabaabinumaan garuu ani yoon kana jedhee baay'ee gaariidha jechuu barbaadeen galatoomna. Baay'ee barsiisaa keenya bifa bareedaadhaan keessi nuuf kaastanii jirtanii dhugaamatti waa'ee gaddaa haadha keenya qulqulleettii dubaroon Maariyaamii jechuun bifa namaaf galuu danda'u bareechitee kan nuuf kaastanii waaqayyo sagalee jireenya isin dhageessisu. Egaa dhaggeeffattoonni keenyas barumsa bal'aa akkasiin argachaa jirtan abdiin qaba. Ammas asuma keessa soo jiru keessumattuu waa'ee gidirfama gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii gaafa kaanu egaa dhimmoonni namoonni yeroo baay'ee ittiin dogoggoran ni jira. Dhimmoota sana wajjin wal qabsiisee gaaffii ani kaasuu barbaadu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gidiraa kan fudhate gaafa jennu yookaan gidiraa kana fudhateera gaafa jennu maal jechuu keenya waaqni akkamittiin gidirfama
ni garafame ni reebame yeroo jennu waaqni akkamittiin reebama akkamittiin garafama qaama kamiin reebamee garafame yeroo baay'ee namoonni hedduun gaaffii kana akkasitti dogoggoru waan ta'eef keessumatti yooriin amantaa kiristaanaadhaan ala jiranii dhimmoota fannifamuu kiristoos irratti gidirfamuu kiristoosiin gaafa kaasnu waaqni akkamittiin gidirfama waaqa yoo ta'e maaf gidirfame maaf reebame qaama reebamu qabaa waaqni jedhanii kaasu waan ta'eedhaaf dubbii kana dubbii waloomaa wajjin ol qabsiistanii akkamittiin nuuf ibsuu dandeessu. Eshi gaaffii baay'ee murteessaaf bareeda ta'edha kunis hamma danda'amaa ta'etti egaa bu'uura abboota irraa fi manni kiristaanaa nu barsiisteen waan gabaabaa jechuu nan yaala. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waaqadha namadha kan jedhu waaqadhas namadha deebiinsaa dubbii Kiristoos keessattis yeroo darbe ilaalleerra jedhee ni yaada. Amalli waaqummaa waaqadhas namadhas gaafa jennu immoo tawaahidoodhaanidha waloomaanidha. Malee mintaawwiidhaan yookaan immoo lakkummaadhaan lama taasisnee miti kan dubbataa jirru jechuudha. Walooma gaafa jennu immoo qaamni lama qaama tokko amalli lama amala tokko kan itti ta'edha. Amala lama kan jennu maalidha? Qaama lama kan jennu maalidha? Qaama hin mul'anne qaama mul'atu wajjiniin amalli kanadha jedhamee ibsamuu hin dandeenye amala kanadha jedhamee ibsamuu danda'u wajjiniin kan inni itti waloomedha jechuudha. Egaan qaamni mul'anne qaama waaqummaati. Waaqummaan qaama qaba eeyyee qaama qaba garuu hin mul'atu. Waaqayyo qaama qaba eeyyee qaama mataa isaa danda'e qaba qaama gonkaa fuula gonkaa qaba abbaan ilma afurri qulqulluun jechuudha. Garuu immoo hin mul'atu qaamni kun akka qaama keenyaa qaqqabamee kanadha sanadha jennee bira geenyee qaqqabnee kan ilaallu miti jechuudha. Dhokataadha jechuudha. Qaama dhokataadha. Foonummaan immoo qaama qaba qaama mul'atu qaban immoo jechuudha. So waloomaan gaa qaamni mul'anne kun qaama mul'atu kanaa wajjiniin waloomee tokko ta'ee tawaahidoodhaan kan waliin jiraatedha tawaahidoo gaafa jennu. Egaan gara dhimma du'a gooftaa keenyaatti gaafa dhufnu gaa waaqummaan akkam ta'e yookaan immoo waaqni akkamiin gidirfame waaqni akkamiin garafame kan jedhu foon waloome kanadha kan inni garafame gabaabaadhumatti gaafa ilaallu jechuudha. Foon waloome kanaan waaqummaatu garafame yookaan immoo qofaa isaatti garafame osoo hin taane waaqummaatu fooniin garafame. Amma foon qofaatu garafame hin jennu jettu manni kiristaanaa. Saabeensaa foon qofaan garafame fayyina kennuu hin danda'u. Foon qofaa isaatti du'ee fayyina kennuu hin danda'u. Too hin danda'a ta'e immoo dura raajota meeqa du'e ture. Dura qulqulloota meeqa wareegame ture addaamiin fayyisuudhaaf. Foon qofaadhaan jechuudha. Garuu foon qofaa isaa du'ee fayyina kennuu hin danda'u. Waaqummaa dabalateetu waaqummaadhaan waloome jechuudha. Amma kanaafuu hin garafame kan jechaa jirru waaqadha yookaan immoo waaqa qofaatu garafame hin jennu foon qofaatu garafame hin jennu. Waloomaan waaqummaatu foonummaadhaan garafame jennaa jechuudha. Barsiifata mana kiristaanaadha kun. Kitaaboleen qulqullaa'oonis kanuma nuun jedhu fakkeenyaaf abbaan keenya qulqullichi Phexros maal jedhaa ergaa isaa tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti fooniin du'ee hafuuraan immoo garuu jiraataadha jedha. Fooniin du'e hafuuraan garuu jiraataadha. Fooniin maaltu du'e? Waaqummaatu. Fooniin du'e jechuudha. Waaqummaan hin du'u ture amala isaa keessaati. Garuu maaliin du'e? Fooniin du'e waan fooniin waloomeef. Hafuuraan immoo jiraataadha jedhe. Maaltummaa hafuuraan jiraataa ta'e? Foontu hafuuraan jiraataa ta'e. Foon ammoo amalummaa isaatiin jiraataa miti du'aadha ture. Garuu hafuuraan yookaan immoo waaqummaadhaan jiraataa ta'e jechuudha. Lamman isaa walitti qabee ibsee jechuudha Phexrositti. Waaqummaan fooniin du'e jedhe. Foonummaan immoo hafuuraan yookaan immoo waaqummaadhaan maal ta'e inni immoo jiraataa ta'e jechuudha. So kanaaf gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos hin garafame, hin fannifame, hin du'e kan jennu maaliinidha? Fooniinidha. Waaqummaatu fooniin akkas ta'e jechuudha. Indaa'uun kitaabuma torbee kana dubbifamu keessatti maal jedhaa? Oozeexee memootee basigaa. Inni hin duune sun kan duuti kan isaaf hin malle sun fooniin du'a dhamdhamatee fooniin du'a unateetu jireenya keenya nuuf mirkaneesse fayyina keenya nuuf mirkaneesse jetti manni kiristaanaa yeedaloodhaan jechuudha gaafa yeedaleessitu. So kanaatiif Kiristoos maaliin du'e fooniinidha jechuudha. Indaa'uun ammas abbaan keenya qulqullichumti Phexros immoo maal jedhaa? Ergaa isaa isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1-2 akkas jedhaa. Kiristoosis nuuf jedhee fooniin gidiraa simatee jedha. Kiristoosis nuuf jedhee fooniin gidiraa simate. Egaan jedhe kana booda isin fooniin jiraachuun isinitti hafeera. Barri isin fooniin jiraataa turtan yookaan immoo barri isin fedha fooniitiin deddeebi'aa jirtan, barri isin yaada fooniitiin, hawwii fooniitiin deddeebitan isinitti haafuu jedhe. Itti fufee maal jedhaa? Isinis immoo yaada qajeelaa kanaaf meeshaa filatamaa akka taatanitti of qabadhaa. Kiristoos fooniin gidiraa simachuudhaan cubbuu biyya lafaa balleesse waan ta'eef jedha. So maaliin jechuudha karaa bira fooniidha jechaa jirra jechuudha.
Malee waaqummaa qofaadhaan waaqayyoo hin garafamuuti, waaqayyoo hin du'uuti, waaqayyoon dhukkubsatu jettuuti, akkamittiin dhukkubsate, akkamittiin akkas ta'e warra jedhanii fi fooniinidha bakka waloomaanidha jechuudha kan inni ta'e kun hundumtiyyuu. Fooniin yeroo dhiphatee waaqummaadhaan immoo hojii gurguddaa hojjetaas ture yeroo sanayyuu jechuudha. Ajaa'iba gurguddaas hojjetaa ture. Kunis immoo walumaa wajjiniin galmaa'eera waan ta'eetiif jechuudha. Ittuma fufee abbaan keenya qulqullichi Yohaannis Afaan Warqee immoo qiddaasa isaa irratti maal jedhaa? Kan hin duune du'ee. Kan hin duune du'ee. Du'a diiguudhaaf yookaan immoo du'a balleessuudhaaf du'ee. Warra du'an jiraattota taasisuudhaaf yookaan immoo warra du'an immoo fayyinaa kennuudhaaf du'ee jedha. Kan hin duune duuti amalummaa isaa miti waaqayyoof jechuudha. Garuu maaliif du'e foon waan uffateef yookaan foon waan ta'eef du'a balleessuudhaaf warra du'an eenyuun anaaf fakkaattota koo yookaan immoo ijoollee addaamiin jechuudha. Fayyisuudhaaf isaan kanaaf jireenya kennuudhaaf du'e jedheetu abbaan keenya qulqullichi Yohaannis Afaan Warqees ni dubbataa jechuudha qiddaasa isaa irratti. Akkasuma abbaan keenya qulqullichi Gorgoriyoos Nebaabee Molokoot kan jennu immoo Hayimaanota Abawuu boqonnaa 61:9 irratti maal jedhaa? Foon isa du'uun waan waloomeefi malee jedha. Foon isa du'uun waan waloomeefi malee waaqummaan immoo akkamittiin du'a? Inni immoo duuti isaaf hin malu ture, duuti isaaf hin dubbatamu ture. Foon isa du'uun waan waloomeef garuu ni du'e, waaqummaan garuu hin du'u jedheetu dubbataa jechuudha abbaan keenya Gorgoriyoos immoo jechuudha. Kanaaf kan inni ittiin du'e fooniinidha. Walumaa galatti foon waan uffateef fooniin garafame, fooniin madaa'e jechuudha. Fakkeenya tokko abbaan keenya abbaanii Paaphaasii liqa paaphaasii yookaan immoo hangafa paaphaasii Room kan ta'anii Salaabaastiriyoos kan jedhaman Hayimaanota Abawuu boqonnaa 45 irratti kan isaan dubbatan tokko jira. Waa'ee du'aa kana irratti jechuudha. Dubbima du'aa Kiristoos irratti Ayihudii kan ta'e nama Nohii jedhamu wajjiniin wal falmii yookaan immoo mormii gaggeessanii turan. Achirratti maal jedhanii fakkeenya maalii dhiyeessanii fi muka tokko jedhaniin muka tokko aduun irratti osoo ba'aa jiruu jedhaniin. Muka sana qottoodhaan yeroo murtuu jedhaniin. Muka sana qottoon sun qarri qottoo sun ifa aduu sana rukutamoo muka sana rukutaa jira jedhaniin. Ifa aduun akkamittiin rukutuu danda'a muka rukuta malee jedhaniin. Bakka akkas taanaan waaqummaa duuti Kiristoos akkuma kanadha. Qottoo kan jedhame dhukkubadha. Madaa'uu isaa gidiraa isaa kanadha. Muka kan jedhame foonidha. Ifa kan jedhame immoo waaqummaadha. Madaan sun yookaan immoo gidiraan Kiristoos irra ga'e jennu kun akkuma qottoon sun ifa sana osoo rukutiin muka sana rukute gidiraan kunis waaqummaa osoo hin argatiin foonummaa qofa kan foon rukute foon sanaanidha kan inni du'e foonidha kan inni madaa'e foonidha kan inni gidirfame foonidha kan inni dheebote foonidha kan inni beela'e kan inni fannifame jedheetu fakkeenya kanaan sirriitti ibsaafi jechuudha. So kanaaf manni keenya barsiifatni mana kiristaanaa keenya isa kana fakkaata. Kiristaanonnis kana hubachuu danda'u qabu. Kiristoos hin du'e, waaqni hin du'e gaafa jedhamu waaqummaan kan du'u ta'e osoo hin taane foon waloome sanaan akka inni du'e akka inni gidirfame isa kana beekuu danda'u qabna jechuu barbaadeetanii hamma kana yoo hin jedhe hin ga'anitti fakkaata.